Hi guys, akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadhaa jirtu jireenya akkamii hojiin haalli qilleensaa ani fayyaa kiyya galata waaqayyoo akkam jirtu bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha har'a waan xiqqoo tokko waliin haasofna jedheeni warroota jireenya keessan keessatti isin daangessuuf yaalan irraa akkamitti fagaachuu qabdu waan jedhudha. እና warroota jijjiirama isin fiduudhaaf hojjettaniif jijjiiruudhaaf kaayyoo keessan galmaa ga'uuf yoo waliin mari'attan yoo waan akkanaa gochuu qaba jettee ati waliin mari'attee namoota yaada kee sirkatti deeggara yookiin yaada kee sirkatti tuffatanii irraa fagaachuu kan qabdu warroota akkamitti yoo jettan inni tokkoffaan namoota yeroo ati bira jirtu si jaju waa'ee yeroo ati bira jirtu si jaju atakkasii atakkana ati mee akkana siin jedhee si jajee nama kana homaan fudhatin nama eeguu ati bira jirtu si jaje kana homaa naa tola ittee fudhatin jechuudha. Maaliif yoo jettan yeroo ati xiqqoo ishii mataa kee achirraa qabatte maal jedha waa'ee kee waa'ee akka keetii waan ati hin goone gocha ati hin raawwanne wanta ati isa namatti hin yaanne wanti hinni baay'ee dudda kee duuba jedhu wanta baay'eedha garuu gaafa si bukkee jiru si jajaa jechuudha. Namoota akkanaa gonkumayyuu hin amanina maaliif namni si jaalate qofa si bira taa'ee namni tokko namni si jaalatu si bira taa'ee waa'ee kee hin jaju jechuudha. Maaliidhaaf iyyuu namni kun gaafa tachi garagaltee inni amallisaa akkanaa ishii amallishii akkanaa jedhee namni kun maal si godhaa si busheessaa jechuudha. Nama kana akka waan si jaalateetti fudhate nama yeroo ati bira jirtu si jaju jechuudha. Inni lammaffaan asirratti yeroo ati waa hojjechuudhaaf riyaa kee haa ta'u waa hojjechuudhaaf akkana gochuun qaba akkanan hojjedha kana raawwachuuf yaade waan akkanaa godhee milkaa'uun qaba yeroo jettu warroota sirkatti deeggaran wanta akkanaa hin ta'u wanta akkanaa hojjettee akkana wanta akkanaa hojjetamee mee hin ta'u hin milkooftu wanta akkanaa homaan fayyadu dhiisi waan akkanaatti yoo seente keessaa ba'uu hin dandeessu hin yaalii warroota siin jedhan ati guddinaaf sadarkaa guddinaa ittiin mari'attee warroota akkana siin jedhan kana yoomiyyuu jireenya kee balleessuuf keessaa baasi. እና waa'ee kaayyoo keetii immoo waa'ee hojjetteef jijjiiruu immoo namaan hin mari'atin sammuu kee tokkittiidhaan mari'adhu of ta'iiti of danda'iiti maaloon godhe maal godha kaleessarraa akkamittan jijjiirama fiduu danda'a yoon har'a akkam godhen boru keessa darbuu danda'a yoon har'a maal obse keessa darbuu danda'a jettee ofuma keetii yoo madaalte kaayyoo yoo qabaatte ofuma keetii yoo yaadde wanti ati hin goone hin jiru addunyaa kanarratti jechuudha. Hinni guddaan maal inni yaada dhabuu keenya. Dhiiras ta'e dubartiis ta'e yaada qabaadhu maalan godha jedhi maaloon godhen bor wayitti dhufa maaloon godhen har'a maalirraa ka'ee maalirra qaqqaba jettee yoo ofii keetii eberu ilaalte riyaan kee kaleessa kana godha riyaan koo kaleessa makiinaa bitate anis akkuma isaa makiinaa bituun qaba hin jettu yaada kana sammuu keessa taana surumayyuu homaa galmayyuu gahuu hin dandeessu. Maaliif fukukkurii namaatiin deemta waan ta'eef yaada namaatiin deemta waan ta'eef hebeluun akkana godhe anis akkanan godha riyaan koo kana bite ani kanan bita yoo jette gonkumayyuu galmaa'uu hin dandeessu jechuudha. Maaliif hinni guddaan ofii keessanii xiinxalaati hojii mataa keessanii maal gochuun qaba kana nan hojjedha hojjedhee galma nan ga'a kun kaayyoo kooti yoo jette daanga'uu hin dandeessu. Milkooftaa jechuudha. Kanaaf jireenya kee keessatti waan hojjettuuf waan gootu namaan hin mari'atin ofuma keetiif sammuu keetiin ofumaan taa'iti xiinxali. Kan kufaatii kee barbaadan meeqatu jira kan guddina kee barbaadan immoo meeqatu jira jechuudha. Kanaaf obbukeetti kana ilaalaa yeroo waa hojjetattanii waa ofii gochuuf karoora baafadha. Ofuma keessanii sa'aatii ammanaatti maaloon godhe sa'aatii ammanaatti maal hojjedha sa'aatii akkanatti yoo maal godhe sa'aatii akkanatti hojjedha yoo waggaa meeqa hojjedheen waggaa tokko qusannoo hammam keewwachuun qaba waggaa tokko yoo hojii hojjedhe qusannoo hammamin haa'achuu qaba mataa kootiin hammam keewwadhee waan hojiidhaaf naa taatu waan biizinasii tokkoof naa taatu waggaa tokko keessatti hammamin haa'achuu qaba yoon immoo waan tokko hojjechuu raawwate ka waggaa tokkotti hammam kaa'een hammam qusachuu qaba jettee ofii keetii yoo mari'attee murteessitee murtoodhaan deemne
deemte wanti biyya lafa kanarratti hin darbine jechuudha. Kanaaf yoomumayyuu nama si jaju homaa hin jaallatin. Nama si jaju isheen akkas ati akkasime ati kana gochuuf yaanni kee gaariidha. Nama akkana si bukkee taa'ee waan akkanaa si jajuuf hin jaallatin. Gaafa ati fuula kee irraa garagalfatte innoo waan yakka keetii malee naasa'u namni kun jechuudha. Kanaaf iyyuu asirratti hundi keessan nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Laayikii gochuu hin dagatinaa. Maatiiwwan koo laayikii naa godhaa, sabskiraayib naa godhaa, sheer naa godhaa, wal guddisnaa, yaada qabnu hammuma qabnu waliin haasofnaa, wal deeggarraa. Hundi keessan warroonni biyya ormaa biyya keessaa jirtan marti keessanuu laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Kun adaraadha. Adaraa guddaa isin bira keewwadheera. Lammiiwwan koo akka lammiin koo hin qaanessinis akka lammiin koo dugda duubatti na guddisuuf hin deebines nan beeka. Hundi keessan sabni hundumti keessanuu akka laayik sabskiraayib gootan abdii isinirraa qaba. Bakka jirtanitti nageenyi fi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hamman immoo yeroo biraa yaada biraatiin isinii dhufutti guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Yaaduma xiqqoo kana sammuu keessan keessa keewwadhaa. Mee namni hammamtu na jaallatee hammamtu guddina kootiif deema. Hammamtu immoo akkana hojjedhee isa bira hin tarre na godhaa jedhaati ofuma keessanii itoo namaan hin mari'atin gadi taa'aati ofuma keessanii mari'adhaa. Ofuma keessaniif yoo murteessitani, ofuma keessaniif kaayyoo yoo qabaattani, ofuma keessaniif kana gochuun qaba yoo jettani hin milkooftu. Wanti hin milkoomneef hin jiru. Kanaaf namni waa'ee namaatiin akka namaattan deema jedhu yoomiyyuu galma hin ga'u waan ta'eef kanaaf isinin jecha nagaan naa oolaa, turtii gaarii isiniif haa ta'u. Isinin jaalladhaa, isinin kabajaa, biyya gaarii.